Rakkoo fi mudannoon ani biyya Arabaa kana keessatti dabarsee isiniif hiruu barbaade baay'ee miti xiqqoo ishinirraa isiniif hira. Namoonni baay'een gaafa akkasittiin na ilaalan waan hedduu waan rakkoo waanan dabarsee biyya ormaa kana keessatti hin fakkaatu. Ani yeroo hundumaa kolfee taphachuu waan akkasii kanan qaba. Sana hundumaa yaa ta'u sanas ta'ii kanas ta'ii darbee guyyaarraa kana ga'een jira. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu obboloota koo hunduma keessanii baga gargaaramtanii bara 2016 irraa gara 17tti dabartan warri biyya Arabaa keessa jirtan akka lakkoofsa Itoophiyaatti isiniin jedha. Hundumti keessanuu abshir isinitti hin dhaga'amini. Ayyaanni dhufee darbuu ayyaana Ramadaanas haa ta'u ayyaana bara haaraa ayyaana gannaa Faasigaa hundumaa kan dabarsitan biyya Arabaa keessatti ijoollee keenya yeroo tokko tokko nutti dhaga'ama. Yaa ta'u maamiti isiniin jedha haaluma jireenyatii fi sanas ta'e kanas ta'e homaa miti isiniin jechuun barbaada baga geessan jecha. Yeroo jalqabaaf gara biyya Arabaa kana gaafannu rakkoo na mudate keessaa tokko xiqqoo isiniif hiruu barbaade. Rakkicha sana yeroo yaadadhuu fi yeroon ilaalu keessatti akkamitti akkanarra ga'e uumaa koo na galateeffachiisa. Ani kanan dhufee jaartii takka biraan dhufee jechaadha. Jaartittii kana bira jaartiin kun jabduudha. Nama umurii xiqqaanyuu miti jechaadha. Jabduu nama hojjetatu nyaata hojjettu mana kana saddaattu. Abbaa warraa biraa duunanidha kana isheen na fudhatte jechaadha. Mucaa tokko qabdi. Ani afaan hin beeku ture. Guyyaa tokko bokkaan akka malee roobee gannarra kanan dhufe. Bokkaan kun yeroo roobu keessatti manni ishii mana lafaati. Fooqirra osoo hin taane bokkaan kun bishaan kun galoon kun bokkaan manatti namme. Gaafa manatti nammu kootu hin xarannaa naan jette. Bokkaan roobee akka malee na urgufaa carqii nani kaawwadhu haphiidha. Carqii yabbuu hin qabu na urgufa jechaadha. Lutti koo luka duwwaadha shabaxiidha. Obboloota kiyya isarraan kan kaase maalidha maqaansaa asasiyyee jedhu isaanirree asimi nama xiffachiisu sanan godhadheeyyuudha. Homaa miti darbee hin jira. Garuu kana guyyaa tokko dhugaa rabbii maatii kiyyatti odeessine yeroon galu sanallee isinittan odeesse malee isinittan haasaadhe malee isinis rakkoo baay'ee waan dabarsitaniif hin haasaadhu jechaadhaan rakkoon akka barbaadde hamma lubbuu kiyyaatti yoo hanarra geesse iyyuu odoo waanuma barbaade ta'ee hin haasaadhu hin dubbadhu namatti kophaa kootti dinqatti bo'een dabarsa yaa uumaa koo dabarsite nan kennin qofa kana nani jedhu malee namatti hin haasaadhu. Har'a garuu waanan keessa darbeef ani isinitti haasa'e hoggaa bishaan kana wajjin xaragu keessatti na urgufaa ottanatti qorraa achi bishaan kana bokkaan asiin gadi roobaa xilaarree namatti hin kennitu jaartiin wajjin otoo xaragarru edaa ibsaan laaxamee jira. Yeroo baay'ee ibsaan biyyattuu nan qabu ture dhiiga kootu manyuudha natti fakkaate. Yeroon akkasittiin hidhadhe ibsaa kana qabu keessatti ibsaa laaxamaan kun maalla godhe seetanii ijooltoo na urgufaa jiru bokkaan natti roobee asiin gadi na urgufaa jira. Yeroo ibsaan kun na darbate asichi na darbate yeroo na darbatu sana gaafas lubbuun koo hin dabarte ture garuu waaqayyo akkatti na oolche hin beeku. Waan natti dhaga'amu keessaa yeroo sanas ta'e ammas ta'e otoo lubbuun koo dabartee jiraatte ani kan na eeggatuu fi dhala kooti dhalli beedha atiif abbaan kee gaafa waan barbaade yoo ta'e bara isaanii bo'aniituma irraanfatu siin jedha. Dhalli keessan garuu dhalli isin lafaa qabdanii yoo qabaattan obboloota koo haadha koo jechaafti beektu. Haadha koo achi deemte takkas taati jechaati afti dhugaa imimmaan koo roobsa jechaadha yeroo waa'ee sana yaadadhe. Innaa achiin akkasitti ibsaasu yeroo na darbatu nan qabne nan kufe jechaadha. Yeroon kufu kana ani afaan hin beeku ture akkasumatti itti dubbadhe ammas lammata deebiste xaraginaan jettu turte jechaadha. Yeroo xaraginaan jettu akkam godheen xaragaree ibsicha sodaadheen jira laaxamaadha. Ibsaan biyya kanaa immoo akka ibsaa biyya keenyallee miti humna qaba beektu yeroo tokko manuma kana keessatti soolariidhaan illee harkaan tasa qabee oleen hin boba'aa jira yoo sorumaa namicha tokko naaf hidhee waaqayyo namichi suni waan ta'e rukutee waarrateetu eenyu jedhe malee gaaf sanas akkasittan oolee.
Balaa baay'eetu nama qunnama waan baay'ee. Jaartittiin sun waan baay'ee narratti goote ijoollee. Edaa jarri kun qorichallee namaa kennu kanan jedhu keessa hin jiru bara isaanillee jechaadha. Amma jaartiin sun maal gootisa bishaan haayilaandii beektu bishaan haayilaandii tana xiqqishuudha na koorte waan ta'eef sayyummoo na koorte bakbaakittiin kosii akkamiiti seetan ijoolleen na koorto jechaadha dhugaa rabbiiti. Innaa birciqqoo otoo hin taane haayilaandii tanatti hanqicadhaa. Haayilaandii kana naa bitaa haayilaandii kanatti haayilaandii dhuma isaanii keessaa otoo hin qicadhu. Haayilaandii kiyya kun gadiin irratu oon ammas dhuge gadiin irratu oon ammas dhuge gadiin irratu. Edaashiin ijoollee achuma deebitee bishaan isa kosii kanatti naanatti. Bishaan kana hoggaan dhuge garaan koo wadhenna iyya kun akka eenyu wayiitte jechaadha. Achumaan bishaan sanaa gaaf kaan ittiin irratti arge. Hoggaan afaan kiyyaan akkas dhandhamee jedhu bishaan sun kosii jedha jechaadha qulqulluu miti. Gaaf kaatti yeroon irratti arguun yeroo ishiin itti naqxu tasatti dhufeen duubatti deebi'e. Amala koo keessaanii otoo waanumti qabu kanayyuu ta'ee namni tokko waan ta'e fuudhaa jira ta'ee anuma kiyya hataa jira ta'ee nama tokko maa fuuta jedhee hin qaanessu duubattan deebi'a fudhatee illee adeemu deetoo jechaadha. Nama qaanessuun jaaladhu ani. Innaa achi argeetu matsaxedheen bishaan sana tokkotti naqadhee oggusuma keessaa dhugee lafa kaa itti naqxee itti naaguutti gadi naqee tana nama bishaan qulqulluutti naqadhee tokko dhuguu qabee jecha waan hin dabarse. Ani waan baay'een dabarse waa siin garramachaadha. Jaartii sun wanti ishiin hin goone. Gaaftiin qooqa koo maradhee rafetu jira ijoollee. Gaafan qooqa koo gigga godhadhee maradhee rafu. Yeroo sana keessatti micayyoo tiyyaa arma guusee baay'een turre beektu armi kiyya kun irree baay'ee na ta'eeti baqaa shoggaa siniin jedhu aannan kuufata jechaadha. Aannan kuufataa yeroo sana armi koo kun irree baay'ee xas na godha ture. Namoonni deessanii argitanii jirtu siniin jedha yeroo guustan baay'ee rakkoo baay'ee sin rakkisa. Kana hundumaan dabarse rakkoo na dabarse guyyaa takka hiriyaadhuma kiyya yookaan abbaa manaa kiyya yookaan maatii kiyyaan ani rakkoon dabarsee dheen beeku ijoollee. Natti toleen jiraa malee guyyaa takka akkasan ta'e akkanan ta'e jedheen beeku. Sababiin isaa maal laa godhus ree homaas naan godhani kaayyoon koo immoo waan baay'ee na dandeessise. Mana kana dhufnaanis amma nafaan hin barreetti xiqqoo ishii baay'ee rakkadhee yaa'u gaafa nafaan baruu jijjiiramni guddaan dhufe jechaadha. Jaallatamuun dhufe siniin jedha. Sanas ta'e kanas ta'e keessa darbeen jira garuu gaafa yaade baay'ee tokko natti dhaga'ama. Wayyaa harkaa dhabuun jedha. Yeroo baay'eettu guyyaa tokko waan irraanfannee fooqii gubbaarra dhaabadhee otoo bastaa'uutii dhiqaa jiru. Lafti kun akka malee naan mare fooqii arfaffaarra waan ta'eef yeroo lafti kun naan maru ijoollee dafeeti nan gattaa'e duubatti deebi'ee jechaadha. Edaa ijoolleen keenya yeroo fooqirraa akkas darbamanii kukufan gaafa baqqaashoo lafti maruun akkas ta'uun jedhee waan baay'ee natti dhaga'ame. Obboloota kiyyaa rakkoo hedduu sana keessa darbee bara 2017tti ce'een jira. Sinillee baga ceetanii siniin jedha. Lubbuun keenyan dabarree nu jirraa foon keenyas nu jiraa waan baay'ee rakkoo akkasii dabarsine. Isin immoo ana caala dabarsitan. Ani otoo isinitti himee hin boossu isiniyyuu isin immoo kana caala dabarsitan. Ani ijoollee baay'ee yeroo isaan nataasan nan boo'a dhugaa dubbachuudhaaf akkas isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma laayikii godhaa sheerillee godhaa maamila koo ta'uun hin dagatinaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Waaqayyo nu gargaare immoo viidiyoo biraatti walitti deebinaa baay'ee.